السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء ما حركفوني جرتو وغيرات تنس منجرة كاميرا ندقنا ما ركتين بيكو أكمل في يوم قبتني جرتو جابتو دفتو تكيلي أشياء ما الرمن تابلاتس تركفوني سننجرة جرتو ولما قلتي وغيرات تنس من تافي كوتا ودون جنة وغيرات تنس منجرة هذا ما لبجو دفتي مفارسي مال الرهاس ودفتي مالي دفتي جون كيسني نولم يا ولا ما قلتي ورم ميديا قباولو ورم ميديا قباولو وانتو تا أجر هاتو نما وردفو هاتو وانتو تا يدو أرجع كاولو ما قلتي جودا كان سبب فتى زمونا كان أرجع جرتن ترى دينغتمو يومي كلمو دينغت روزا حاسة يصير رارتني جرتني تكفى نمني تكو دقادا وانتني غرغرا يسمودا جوني ملاني ملاي غرو كانما بيكان تكو نما يوكا والدكو نما شرطي تطو بيكان تكو يعني راسمت دي يو نما سرتي يوكا غراماتي جارساتي يو نما انتين تكو انتيني واني ودتي كاليسو سنجر بغدو بچوفي كان الرتي مالي في جالس فقط جيون ما عرفته باتي في تربة موتور بلما الله أعلم قسم اتفقات على شخص من الكلته الدو كانت تمي سيليو جبتني دفتو تكيا أنا كما تكيا جبتي وانت كن ما أدري نافع كتكون ناف ولا تمر ما عرف جناني نما عرف مقالة براتي دفي مقالة براقبتو إنه تسبيكا إنه تساسينا أوكي يو كان ما كراتشي شيرة برتا توسن تفانا بفي مقالة تنفانا قداني جتمو أكمل فلتني وانت كنا ني أكمل فلتني سي أكمل فلتني أني غروكا يوم ماتي جارساتو تاي وكم ماتي براتو يوكتو تاي namni akka maatii nama waa dalagu san irraan akkatti citu mala malataa jechuudha. Mucayyoon tun mala malachuuf nama ofirraa nama kutuu hin dandeenye tokkotu jira beektani. Amma Roozaa yoo irra laalu isiin tuni namatti dhaga'u malee nama ofirraa kutuuf baay'ee wannee ta'u miti. Sun akkasii Allahu aalam jedha. wantoota kamiyyuu yoo ta'e nama beeku yoo ta'e daaraktii abbaan irraa gorii jedhanii itti muuda garuu maaliif biyyi keenya biyya mukaati mungkin wanti tun majlisa wajjin dhufee girgiddatti maxxanuu ta'a danda'a ofumaa fi nu beeytani nu yeroo keenya kana keessatti anumaan hangafee jechuudha anumaan hangafee lubbuun nama harka hin jirtu rabbi harka jirti malee kaajaju akkuma nu uumeen kan fudhatu lubbuu teenya nafsiyaan teenya tunu rabbuma harka jirti rabbumatu asii achi nu uufa rabbumatu kalaas akkuma ufee nu uumeeni meeshaadha nu meeshaa rukutanii meeshaa kontiroobaandii jechuudha nu warra akkasiiti jechuudha meeshaadha rabbi harka jirti lubbuun teenya hundinuu rabbi harka jirti jechuudha kana beeknee itti amanuu qabnaa jechuudha. nama tola ajjeesaa nama tokkos na godha la rubbuun gaafa rabbi sii qadari bakkatti qadari akkatti duutuuf garaa haadhateeti keessa sii katabe namni fedhe si jala deemeef namni fedhe waa si godha jedhaniif duulli sirra banamee fi lubbuun tante abadan hin baane abadan yeroo ammaa nu lubbuun qabnu dhugaa dubbachuuf nu lubbuu hin qabnu lubbuu jechuun ta nyaatanii ittiin gadi dhugan tanaa miti. nafsee jechuun namni tokko nafsee qabaate deema namna nafsee qabna malee nafsee hin qabnu cina tokkotti nu dubbachuu akka waan yookaan yoo lafa illee xixiqqoo meesiillee yookaan gufuu wayii nu dhoofte akka waan duunuu tuttuuf ilaalla kanaaf duune jedhamna qeensi kun cammaan duune jedhamna nu jechuudha yeroon keenya yeroo akkasii ta'eera yeroo lubbuu tiyya namuma baasaa malee
ufiin baatii rabbi ufee lubbuutan irra keessaa fuudha yeroo hin jenne jechuudha. Nuun tuni akkasii uf ilaallaa jechuudha. Ilaalcha duuba hafaadha. Maaliif tumsilaata rabbi deebi'u waa'ee namaa keessaa bahu nama tokko akkasina godhaa dhiisuudha jechuudha. Oduma beekan bahanii hin haasa'u dhabuudha. Yoo shakkii wayyuu qabatte namni tokko ofii shakkee jedhe sau walumaa galatti namni sun daran taaftee si ajjeesuuf deemaa jechuudha. Ufii waa mataa harta malee ofirra dhoorgaan jirtamu. Akki ofirra dhoorganiin gaafa cadhisanii dubbii isaa tana kalaase akka nama hin beekneeti yoo cadhisan nama san ajjeeftee jedhama. Ajjeeftee jedhama. Kun amma hoo diqqeessuun guddaa guddisuun jedhama jechuudha. Xiqqeessuun mataa namni xiqqeenuma ofiitiin jechuudha. Akkaataan hundumtuu xiqqeenya isaatiin. Ufumaa kenna of ajjeesisiifna malee ufumaa kenna akka namni sun shaana deemee illikiin obbaa of goosisuudha malee kuni ofirraa dhoorguun jedhamu sistama kanaan miti. Akkaataa sistama ittiin oofatanii fi akkaataa sistama jireenya ofii kana keessatti hin dabarre dhugaa jechuufiin dhaloota ammaa jedhan. Dhaloota ammaa jechuun dhaloota waan beekne jechuudha. Akkasii osoo hin himanii baay'ee nurraa bareeda. Santuu nurraa bareeda malee dhaloonni ammaa dhaloota akkanaati jedhanii immoo dongongoraa jedha abboonni keenya faawwanni keenya qaqaraa hin jedhina waan akkasii nu qaruute miti gowwaadha. Gowwaa jechuun nama tokko nama hin beeka gaafa jedhanii shakkii nama san irratti akka shakkii qabaattee booda namni sun illikisiif bahee si jala bu'ee si ajjeesu taasisuudha. Ofitti gadoomuudha. Kana beekaa deemuu hundinuu. Inni lammataa waa lamaan dhufe. Inni lammataa yaa hiriyyaa ammaa. Hiriyyaa ammaa jechuun hiriyyaa akkamiiti? Hiriyyaa akkamiiti? Nama tokko ani fakkeenyaaf bakka bu'ee bakka roozaatii bakka eenyu maqaan mucayyoo sanii hulanii isaa bakka hulanii yoo bu'e namni tokko ani fakkeenyaaf nama tokko baafachuu fi nama sammuun naa olii nama yaadan naa olii nama umriin naa olii waan xiqqoo ta'e nama akkasii baafachuu qaba. Nama xiqqoo nama sammuun isaa xiqqaa hiriyyaa godhachuun fokkataa ta'e. Ayyee hulaniin caddiste hulaniin nama beekaa taate caddiste irra dibamte caddiste hordoftoonni jala bu'anii haguma fedhan yoo hordofan namni isanii hordofu yoo ka gaafatu ta'e namni sun isii irra guddoo ta'anaan isii irra xiqqoofe ta'anii miti. Isii irra namni tokko haatummaan isiin baatee haa dubbattu jechaaf caddise malee wallaadhaaf hin jallisu nama abadan kanatti hin yaadatte dhuga. Wallaadhaaf namni ol bahee dubbachuu hin dhabu. Takalee waliin nyaatti takalee waliin dhugeessanu kanumayyuu haganumaa waa dho'isuunu an garuu amma yeroo amma dhiisu lafa kanaaf waan guddaadhaa jedha. Garuu waan hedduu jara lamaanii jiru sawu beekuu hin dandeenye. Allahu a'lam. Garuu ijoollee sun lamaan gaafa baadiyyaa garas deemanii garasii deebi'anii sargii roozaa irratti deemanii achi deebi'an erga yeroo saniiti ijoolleen tun fayyaa qabaataniiti miti. Addan fageenya jara baay'ee hammaate. Dubbii tana wal fakkaattu namni tokko nama tokkoon adda bahuu fi fakkeenyaaf anumatu abbaa manaa kiyya hiriyyaa keettiyya barsiisa. Fakkeenyaaf bakka bu'aa jechuudha. Umtiin rakkoon akkasiillee jiraachuu dhabuun ni mala jechuudha. Walumaa galatti anumatu jaarsa kiyya hiriyyaa tiyya barsiisa. Hiriyyaan tiyya ammoo wanti isiin kaayitu wanta biraati abbaa manaa kiyya bira yoo geettu yoo walii bilbilanii wanta biraati kan isiin kaayitu. Booddee akkam ta'anii deemee abbaan manaa ofii halaala ofiititti mijaartii ofii haala manaa ofii deeme. Jarri lamaan maal ta'uuf deemallee hin dubbatini waliin jedhanii abbaan manaa fi haati manaa walii himan. Jarri waa waliin dho'isitu beekamaadha kun jechuudha. Booda ishiin kalas akkasumatti irraa fagaachaa dhufte
teessee tana raasutti qabdee jechuudha. Agasii namni gariin ammoo maaliif heerumee qofaaf nama hangatu dhugaa dubbachuu fi heerumtee abbaa manaa kee gattee nama jedhamtu heddummaata jechuudha. Hiriyyittii ta'e gattee nama jedhamtu heddummaata jechuudha. Yoo abbaan manaa sun irraa gori jedhee shirti shari'aatti illee goruu qabdi. Yoo maatii isii birayyuu hin dhaqin jedheen hiriyyaa isiitii miti tabiyya baalee fi harargee wal baratan tana miti maatii ma isii haadhaaf abbaa bira yoo hin dhaqin jedheen dhaquu qabdu. Kun shari'aa islaamaati. Waan shari'aa islaamaa jala deemu waan ta'e akkasii jechuudha. Dhoorgachuu mirga qaba haadha manaa abbaan manaa haadha mana dhoorgachuu mirga qaba hiriyyaa irraa. Garuu namni tokko maalii jaarsa argannaan sii gattee jaarsa gargannaan akkas taate noo wantoota akkasii wantoota xixiqqoo wantoota akkasii akka hin yaadne hordoftoonni kiyyas haa ta'u ka roozaa illee yoo na jala jiraate namni roozaa hordofan nama baay'eedha nama dila kana hin jenne jechuudha. Kanumaafuu wantoota akkasii sanirraa of qusadha. Obboleeyyan kiyya geeyibaadha. Wanta geeyibaa ta'e geeyibaa keessa galtanii wanta hin taane haasaa hin taane booda nama fuusisuun gaarii miti. Gaarii miti. Kuni maaliif waa'ee shirkii keessanii nama seensisa wantoota hedduu keessa nama galchaa jira dhugaa dubbachuuf. Haasaa takkaa lamatu fakkeenyaaf mucayyoon yoo koomentii takka dubbisse koomentii tokko hojjetu haasaa inni qabuta. Yeroo hunda dhuftee achirra boo'u. Gizim himmaan isii irraa namni hin qabnu ilmoo isiis taa'ummaa booda kana irra boo'aa jirtu ammoo tashafii rabbii isii haa godhu. Inshaallah ilmee haadha ofii jannata irraa azaaba irraa gara jannataa teessitu rabbii isii haa godhu. Obboleettii tiyya sabri horii ati nama ganaa jiru nama ganaa ammallee wanni miti. Ijoolleen sirra gurgurtaatu kabultiin ijaarratanii deemu sa'aatii kana baay'ee jiran. Atamuu sa'aatii kana sa'aatii amma akkanatti sila sammuu kan kee firii godhaa deemuu jirtutti cinqatii irra of ga'uu jirti. Obboleettii tiyya dhaamsi kan koo asuma sirraa ga'uu siin jedha. Nama rabbiin hin kenninee fi nama meeqatu jira? Da'oo keessan hin jiru? Da'oo keessan hin jiru? Namni ilmee hin qabne, namni ilmee hin arganne, nama guddaa ta'e namni ilmeen irraa hin baane gudeeda jaraa irraa hin baane hin jiru. Atammoo rabbiin gudeeda kan kee irraa kabaasee daa'ima sibiyyi rabbiin sirraa fudhate ka itti sabbaruu qabdu. Ka itti sabbartee rabbiin wayuu shuun irraa fudhate itti shakkaruu qabdu. Yeroo hunda ufufoo keetti hin boo'in. Nama boochisti ilmoolee nama boochisti. Atuu uf ilaalee bakka jirtu. Sa'aatii kan kee kanatti atuu akkam ta'aa jirta rakkoo irraan furuu jirta. Nama ammallee nama si wajjin jiraate hiriyyaa ta'ee dhugaan yeroo ammaa nama akkuma argitan daytanii garaa itti buutaniiti itti hin kennina. Namuma ta'ee qofaaf nama wajjin hin haasa'ina. Namuma ta'ee qofaaf garama itti bantanii bakkuma argitanii harcaafamaan deemina. Gingilchaa yoo bishaan ol fuudhan shismu akka matsaxabaa sanitti yoo bishaan ol hin fuudhan qabata. Hin qabatu bishaan jalluun gad deemaa jechuudha. Wanta akka fuudhee ol hin deebi'u gingilchaan. Beeytanii gingilchaa kan midhaaniin akkas godhan. Inni isa wallaaltan hin jiru. Kanaafuu hiriyyaa ammaa jechuun gingilchaadha jechuudha. Gingilchaa yoo jalanaa ol hin deebi'u wanta akka fuudhee hin deebi'u. Wanta akka fuudhee hin deebi'u. Yoo midhaan gurguddaa ta'e wanta akka bishaanii fuudhee ol hin deebi'u. Hiriyyaa ammaa jechuun hiriyyaa akkasiiti. Yeroo hiriyoomtan hiriyyaa filadhaa. Nama argitan wajjin bakkuma argitanii banamtanii onni keessa hin kennitaniif hin jedhina. Dhiiras haa ta'u shamaras haa ta'u. Gingilchaa bishaan ol hin fuune sana hin ta'in obboleeyyan kiyya. Yeroo haasoftan haasoota garagaraa irraaf qusachuu odoo itti gadi hin bu'in jechuudha. Nama kamiyyuu haa ta'u. Gariin hoo kaa jaalallee yookaan si gaafatu si keessaa guuree gaaf kan qilleensa irratti si gata. Inni karaa akkanumaan si keessaa guuru. Booda immoo kan inni haasa'u waan biraati. Wantoota hedduu wantoota barnoota isinii ta'u hedduu isinii fidaa jechuudha. Namoota akka laawwan warroota jaalallee iyyuu baafatee
booda akkaataa isin ta'e booda dubartiin walitti hiriyoomee dubartiin maal akka goote wantoota hedduu jira jechuudha. Kutaa itti aanutti mee kutaa itti aanu yoo naa fide jettan wantoota hedduu isinii qabadde isinii dhufu waan barnoota isinii ta'u. Amma Roozaa sooshaal miidiyaa fayyadamteef Roozaa fakkeenya guddeetiin dhufe malee yaani keessa namni sooshaal miidiyaa irratti dubbiin baasuun feene baay'eetu jira. Ka keessanii akka hiriyaa tokkotti nutti haasa'u wanti kun wanta akkanaati. Keessattuu biyya namaa kana fa'aatti keessatti akkamitti heerumee akkamitti maal akka godhe dhiirri maal akka jara godhe hedduutu jira. Ijoolleen teenya hedduun mataan gaccabamanii jiraachuu jiran yoo dubartii dubbatu ijoollee hedduu sammuu ol qabatee deemuu dadhabanii namaa. Kanneen odoo beeytanii kana odoo beeytanii waa'ee biraa keessan seentanii lasne waa'ee shirkii irraa fagaadha. Namni fedhe summii fedhee mana haa qabu irraa goraa yookaan nam tokko fuusisaa yoo beeytanii nam tokko fuusisaa gachisiisa. Allahu aalam qabrii ta'ennaaf jedhaatiin. Hinuma dhiisaatu man cadhisa akkuma nama wallaaleetti cadhisa waa hedduu ta'a. Fakkeenya maatii kiyya keessatti ka simbirree qalee simbirree morma irraa muree dhiiga facaasee barrii irratti meeqatu jira. Fakkeenyaaf wanta biraa waan baay'ee namaan deemu waan baay'ee namaan deemu odoo maatii kiyya keessaa wantoota maatii kiyya keessa uumamuu odoo hime fakkeenyaaf raasamaa dhufee si nyaata gariin da'uma keessaa dhufee si nyaata. Keessattuu ka da'oo ofirraa eegdee hin dandeettu. Karaasaa maal isiniin jedhu karaasaa ofirraa achi dhiisita garuu ka da'oo san hin dandeettu. Jedhaatuma waliin jiraatta. Akkasitti isiniin jedha buleeyyan kiyya isinirra dheeressaa jira. Fakkiin kun hin dukkanaa maal akka ta'e hin beekadha. Akkasii turtiin faana godhaa horaa bulaa deebana laayik sheer sabskiraayib godhaa nu gargaaraa isiniin jennu nu gargaara. Wantoota barnoota isinii ta'uuf wantoota kanneenii kun kan wal qabatu wantoota hedduu isinii midha inshaallah biiznillaahi isin ammootu nu qabaddu kottume jedhatiin koomintii kaaya jechuudha. Koomintii kaaya laayikii godhuu fi sabskiraayibii godhuu waa gatii illee nama gaafatu dhugaa dubbachuuf gatii nama gaafatu obboleetti teennaa haroosaa fi kullanii rabbi walitti haa fixuu fi rabbi walitti haa araarsu obboleeyyan tiyya yoo icciitiin jabaalillee ka jiraatu ta'e akka dubartii jetti waa qabadha malee gingilchaan ta'inaa isiniin jedha. Yooma hamtuu feete hedduu keessan jiraatte cadhisuutu irraa filala walii obsaa walii dhoysaa isiniin jedha. Hammeenyi fedhee haa jiraatu isin dhugaa dubbachuu kan baay'ee karaa addaan beeku ture. Haga beekee ammootu tuntamii haga beekee adda gara laafetti mootu sanii jedhee yeroo akkasii maaliif kudhanii maashaallah nama yaada qabu dhugaa dubbachuuf nama yaada qabu akka Rooza sanii miti jechuudha. Yaada qabeettiidha. Maaliif namni bilchina walirra qabaachuun baay'ee bareedaadha. Roozaan ammoo maaliif hirreetu nama isiifonni ta'e malee hin beeksisaa jechuudha namni dhugaa dubbachuuf. Ijoollummaa isiitii ammoo nama fayyadame maashaallah tabaarakallah. Rabbiin kamammoo waliin jirtu waliin rabbiin si haa bulchuu amala gaarii qabaadhu qabannaa gaarii qabaadhu siin jedhu buleetti tiyya. Akkas inshaallah jaalalaa fi afaan tokko rabbi isin haa godhu isiniin jedha sumaani jajjabaadhu inshaallah teeni ilmee itti geettaa hin argatta sabrii godhu obsa horadhu waa hundarrattuu rabbiin sabrii fi sabaata si haa kennu siin jedha jajjabaadha.